Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan nama kana hin beeytanii dhibbaan dhibbatti akkas hin beeytanii akkas hin daawwattanillee hin beeka anillee waan tokko irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Namni biyya Arabaa yookaan immoo jaarsaaf jartiin walirraa yoo fagaateeti tuulolli hin baay'ata. Maaliif wallolanii gaafii hedduu natti ta'eetiin hin jira jechuudha waan wal bira hin jirreef waan addaan fagoo jiraniif wallolan jenne yaannaa turre. Garuu namni wal bira jirullee kun akkatti wallolee jaartii lammataa fuudhuuf deemaa jechuudha. Namni tokko eeyyama si gaafatee dhiirri tokko ani fuudhuudha jaartii biraa fuudhuudha gaafa jedhe ati eeyyamuu fi qabda maaliif inni murteessee itti yaadee waa hunda qindeessee waan dhufeef eeyyamtee atillee jireenya kee jiraachuu qabdaa jechuudha. Garuu asirratti boottee na qaba na gadhiisa jechuun xiqqoo isiin ulfaata maaliif jaarsi gaafa dhiirri dhalate dhiirri nama hundaaf dhalate nama tokkoof qofa bichaan dhalanne jechuudha. Saniifuu gaafa dhiira ta'ee eega dhalateen dhiirri nama hundaafuun ta'a jechuudha. Maaliif jaartii isaa 3-4 haga danda'u fuudhuu mirga isaati jechuudha. Maaliif kana rabbiin uumeefii jira jechuudha. Akkuma isaan immoo dubartii hinaaffaa rabbi kenneefii jira. Garuu hinaaffaa keessa obsa godhachuun dirqama jechuudha. Gaafa obsa godhatte waa hunda darbuun dandeetta jechuudha. Booyuun yookaan iyyuun yookaan waa balleessuun yookaan immoo akka hin taane ta'uun furmaata wayiituun fiduu jechuudha. Dhiirri tokko hin fuudhaa jedhee eega murteessee jedhe abbaan barbaade isa dhaabuu hin danda'u jechuudha. Booyichi kee isan dhaabuu maatiin kee dhaabuu hin danda'anii hiriyoonni ta'e dhaabuu hin dandeettu jechuudha. Saniifuu wanta dhiirarraa kilma afaanii isaatirraa eega bahee gammachuudhaan tole jettee isa gammachiistee jireenya kee itti fufu. Yaa'uu siin ta'u taanaan inni isarraa deemu yaa'uu sii ta'a taanaan qeebalte akkasumas waliin jiraachuu malee booyuun yookaan iyyuun gatii hin qabu jechuudha. Akka kiyyaatitti jechuudha. Muktar jaartii lammataa fuudhuudha. Jaartii lammataa wajjin akkanatti kun nyaata nyaataa jira. Bashannanaa jira. Amma tunillee bargaaf ammoo inni fuudha jedhu hin bootti jechuudha. Kaamma akkana gammachuudhaan isa gurshitee isa waliin teettee isa waliin nyaattee maal jettee akka barbaaddu taatu tun jechuudha. Osoo amma inni fuudhaa jedhe balaa kana gadi buusti jechuudha. Saniifuu akkuma gaafa itti heerumuuf gammaddanii itti heerumtan isatti dabalamtan akkasumatti gaafa inni isinirraallee deemu gammachuudhaan irraa deema. Ittiin maxxanina batalee ijoolleen arsii maaliif akka ta'e hin beeku yoo jaarsi isin hiika yookaan isinirraa deema jedhe akka waan mucca bakka hin jiraa miti namarraan baatan baradhaamee maalis isin nama addaati yoo jaarsi keessanii fuudha jedhe kalaasaa fuudhumaa eeyyamaa fi eeyyama uumaan taatan ajriima argattan malee jechuudha. Saniifuu gaafa isatti dabalamtu jechuudha. Caaltuun hedduu gammaddee hedduu sargiin godhamee fi maatiinis gammadee maal jedhee akka barbaaddeetti jechuudha. Har'a ilmoo takka hin qabdi. Ilmoo isiitti saniif jecha jiraachuu qabdi. Ilmoo saniif jecha gammaddee jiraachuu qabdi. Daa'ima sanillee miti maaliif boo'ichaa fi maarree fi hiraaruu fi maal jechuun miidhaa hedduu sirra geessaa jechuudha. Isii siifillee gaarii miti isaafillee gaarii miti maatii keetiifillee daa'ima keetiifillee yaaduu qabda jechuudha. Garuu karaa nagaatiin yoo irraa deemte rabbiin waan gaarii si fidama waan badee siin fidu innuyyuu waan si biratti argatu san isirraa yoo dhabee deebi'ee simatti deebi'uu danda'a. Gaafa san ofii isaatii itti yaadee itti onna jedhee waan ta'eef yaada isaa san jijjiiree si bira dhufuu danda'a jechuudha. Simaa tana kama har'a sin barbaadu yookaan immoo jaartii sirra fuudha kasiin jedhe kun gaafa san yookaan deebi'ee kaamma wajjin kolfee waliin taphatu tanaayyuu jibbee gaafni gaafa ati caaltee argamtutu dhufaa jechuudha. Saniifuu dubartoonni teenne jechuudha yeroo hunda uf amansiisa waan kanaan dhiiraan jaartii biraa hin fuudhaa kalaas narratti hin fuudha jedhaatii uf amansiisa. Gaafa uf amansiistan immoo jireenya keessan keessatti wanti akkanaa kun isin hin mudatu jechuudha. Saniifuu maaliif jireenya keessan isin namaaf jecha osoo hin ta'in ofii keessaniif ilmoo keessaniif jecha jiraachuun dirqama keessanii jechuudha. Jaalaltillee akkuma jiruun immoo jibbillee akka jiru hin wallaalinaa jechuudha. Maaliif rabbiin ganama uume gammachuullee jaalalallee uumee jira.
akka gammannullee nu godhe akka gaddinullee nu godhee jira. Garuu immoo kana keessatti obsa qabaadhaa jedha. Daangaa darbitanillee hin gammadinaa jedhee jira. Daangaa darbitanii hin gaddinaa jedhee jira jechuudha. Daangaa darbanii gaddulleen waan biraati jechuudha. Alhamdulillah jedhanii gadda san obsaan dabarsuun dirqama jechuudha. Akkasumatti immoo gammachuullee yoo ta'e gammachuu daangaa darbee gammaduun hin ta'u jechuudha. Saniifuu akkas isin caaltu obsa siif haa kennu siin gara kiyyaan obsa siif haa kennu jedha. Fuuldura viidiyoo kana warra caqastaniif dammoo jaarsi keessan jaartii biraa yoo fuudhe akkanatti hin hiraariin abboo uf ta'aa jiraadha. Yaani uf ta'anii jiraachuun waan guddaadha jechuudha. Saniifuu uf ta'aa jiraadha. Isin hin gaddisiisin. Inni jaartii biraa fuudhuun isaa isin gaddisiin isin shamara ati shamara khalaas wanti sirraa hir'atee hin jiru. Wanti isiif dabalamee wayiitu hin jiru jechuudha. Akka nama tokkootitti jechuudha. Kun yaada kiyya jechuudha. Saniifuu caaltuun maal sirraa hir'isee jettee akkasii hiraaruun isi xiqqoo namatti ulfaataa jechuudha. Saniifuu obsa siif haa kennu jedhaanii wanta yaada kiyyaan sinin taane yoo jiraate koomentii naa barreessaa sinin jedha. Ani immoo asumaan dhaamsa nagahaan isinin jedhe mee sagalee isaanii xiqqoo isin dhageessisaa jechuudha. Waan akkasiiti. Rabbi obsa isaaniif haa kennu. Innillee jaartii lama fuudhu osoo hin ta'in kaayyoo irratti fuudhu san beekuun dirqama isaati. Kaamota fuudhu sanillee miidhu osoo hin ta'in tanallee sanillee yaade nama waliin jiraatu Rabbi isaaf haa taasisu. Yoo piraankii ta'e dammoo gammachuudhaan jiraadha. Yoo dhugaa ta'e obsa siif haa kennu jedha. Yoo dhugaa ta'uu baate dammoo gammachuu keessan isiniif haa dabalu jedhaan. Wanti yuutuubii kun immoo hin beekamu jechuudha. Akkasitti fuudha jedhee fuudhaaf deema. Karoora tokko iyyuu qabdu zimmi jettee onuma kaatee raasamatti abbamu barbaadde wajjin viidiyoo martee fuudhuu hida jaartii kiyya lammaffaadha yoo jettu. Xiqqeeffama sittiin ulfaatu ammallee kaluu jirtaa dhaabbadhu siin jedhe. Na dhageeffadhutii na dhagahi. Waan gaarii miti wanni itti hojjetaa jirtu kun gaarii sitti fakkaatin. Namni jireenya ofii hin qabne wajjin jireenya kan kee hin balleessu. Namni waan xiqqoo irratti jireenya ofii hin balleessu. Namni akkana wal waraaneetu albee of keessaa baasee wajjin jiraataa jira. Ammallee dhaabadhu siin jedheera. Anillee waan takkaa isin goone osoo anuu waasii godhe sirriidhaan rakkoo san ofitti beeka maal atumti maal taate saba san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kaayomtoota Muktaar suba akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa yoo feesbuuk afaan nama keessummaa dhufee tanaa wal baradha. Salam fayyaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simraan Kamal jedhama. Akkasii hordoftoota kaayomtoota kiyya isin kun eenyu yoo jettan warri beeytanii akkattuu nu beeytanii yookaan illee immoo isin tun jaartii tiyya talammataa yookiin haadha manaa koo talammataa jedhamti. Taara akkuma beekamu kaa jaartii isaa lammataa taana sirriitti nu barsiisee jira jechuudha. Nullee si barsiisnee jirra. Jaartii sadaffaa yoo fuudhee hin booyinii jennaan isinillee jechuudha. Dhaamsa kiyya kuni hin booyin gaafa inni immoo jaarsa lammaffaa fuudhee amma kolfaa jirta. Achi booyaan bahin.